jalqaba lakkoofsa Iyyaasuu bara kan jedhamu kan lakkoofsa Iyyaasuu bara 228 jira. Kanaafuu 2020 yeroo lakkoofsa kana 228 yoo bara 2020 yeroo 228 goon meeqa saddeet geetiniin hafteen isaa saddeet geetiniin achi steeppiin isaa hiraatuma jechuudha. Lama duwwaa diigdama yeroo saddeeti kan jechuun kan 220 yeroo saddeeti yeroo 228 al meeqa al saddeet baay'isuu 228 kuma tokko dhibba saddeetii fi 24 ishii 10 irraa 4 6 9 irraa 9 asirraa immoo tokko hafteen isaa meeqa ta'a 196 mashii 196 kana saddeet geetiniin hafteen isaa 196 dhufaa jechuudha. Amma lakkoofsa gahee asitti arganne kan immoo saddeet asitti gahee saddeet arganne gahee asitti arganne kana baay'isuu waggaatti jijjiiruuf baay'isuu torba waggaa jennaan jechuudha. Kana jechuun saddeet baay'isuu torbaa 56 waggaa meeqa jechuudha? Waggaa 56 jechuudha. Waggaa kan asitti waggaa arganne asitti kana hafteen asitti 196 fi kan immoo 19 immoo abaktii yookaan immoo ji'a kan itti argannu jechuudha. Kan waggaa ja'aartiin argannu 19 firreetiin waan ta'eef 196 yeroo 19 yeroo 19 tokko baay'isuu 19 0 annaa asitti kun 0 qabna ja'a gadi buuti. Asitti meeqa arganne hafteen isaa 10 gaheen isaa 10 abaanoo ja'a argachuuf immoo 10 baay'isuu ja'a torba ja'a meeqa 70 ja'a ta'a jechuudha. Asitti meeqa guyyaa meeqa guyyaa 6 fi kana jechuun immoo guyyaa bara araaraa waan ta'eef hir'isuu tokko goon. Hir'isuu tokko meeqa ta'a 5 kan immoo guyyaa argachuuf meeqan baay'isna 11 baay'isna 11 jechuun immoo abaktii jechuudha. Baay'isuun 11 keessaa meeqa dhufaa 55 ishii kan amma bara araaraa argachuuf meeqa kanneen walitti daanaa jechuudha. Waggaa 56 fi ja'a 70 fi guyyaa 55 kana yoo idaanu waggaa 56 ida'u jiini 70 meeqa ta'a? Ja'a 5 waggaa 5 jiini 70 waggaatti jijjiiru ja'a 5 fi waggaa 5 fi ja'a 10 waggaa 5 fi ja'a 10 Ashi kun immoo guyyaa 55 wajjaa meeqa ta'a? Guyyaa 55 ja'a tokkoo fi guyyaa 25. Ashi amma walitti hin eedaana waggaa 56 fi 55 61 kun meeqa fi asitti ja'a 10 qabna asitti ja'a tokko qabna ja'a 11 ta'a jechuudha. Ja'a 11 fi guyyaa 25 inni jechuudha akka. Kanaafuu waggaa 61 fi ja'a 11 fi guyyaa 25 ta'a jechuudha. Kan immoo kan bara araaraa argachuuf kan ja'a aduu irratti maaliin ja'a addeessaa argachuuf kan ja'a addeessaa bara araaraa argachuudhaaf ja'a aduu irratti kan irratti idaanaa jechuudha.
kan bara araaraa meeqa kan nu kenname bara 220 2020 eda'uu 61 fi 11 fi guyyaa 25 jechuudha. Guyyaa 25 kan walitti edaan meeqa ta'a? Qo'inni edaan duwwaa 28 eda'uu 61 meeqa dhufa? Kun digdama. Kun tokko 8 2 2081 fi asitti hafe 11 fi guyyaa 25 akkana dhufaa jechuudha. Kan immoo yaadaalee isaa argachuuf akkasumatti asitti jennu jechuun kan bara xaqilaalaa argachuuf jechuudha. Akkoon numni asitti numeera kun asitti asitti hin gaafan. Kan bara kan bara duraa jechuun kan kakuu fakkiin jiru meeqa arganii 500 fi 668 isa sun jedhu 68 fi 6 10 fi guyyaa 9 kan jechuun kan dura hojjetame jechuudha kan bara kakuu moofaa miti. Kun meeqa 2005 fi kuma 5 fi 6 fi 68 10 fi guyyaa 9 kana ida'uu 2081 kan bara araaraa fi kan bara duraa kan bara yeroo addiisa karan bara kakuu moofaa fi kakuu haaraa walitti ida'uu jechuudha. Kanaafuu 5,600 fi 68 eda'uu 2000 fi 81 fi 6 11 fi guyyaa 25. Maashi. Kan asitti meeqa? 9 8 fi 1 6 fi 8 14 barreessinee tokko qabna. Kun meeqa? 7 Sirriimaanti 7,749. Aishi. Amma ji'oota asitti afaan kana walitti daana jechuudha. Asitti meeqa qabna? 10. Asitti immoo ji'a meeqa qabna? 11. Ji'a 10 fi ji'a 11 ji'a 21 ta'a. Ji'a 21 jechuun immoo waggaa tokkoo fi ji'a 9. Waggaa tokko kan finnee asirratti fayyadaane 7,750 fi ji'a 9 fi guyyaa 25. Guyyaa asitti guyyaa 9 hin qabna. Asitti guyyaa 9 hin qabna. Guyyaa 9 fi 25 34 jechuun immoo ji'a tokkoo fi guyyaa 4 jechuudha. Kanaafuu kan bara ji'a 4 jechuun kan ji'a tokko asitti arraafee jechuudha. Maaliif? Asitti meeqa kan kun ji'a 10 asitti immoo ji'a 11 asitti guyyaa 9 kun kan hin qabne guyyaa gara waggaatti deebisneetiin ji'a 9 dhufe jechuudha. Akkoo ji'a 9 ji'a 9
Bakka kanatti fakkaata. Ejjete dongora akkanumaati. Asitti ja'a sagal ja'a kudhan jechuudha. Asitti ja'a kudhan qabna. Guyyaa sagal ja'a kudhanii fi guyyaa sagal. Kan garaan irratti immoo ja'a kudha tokkoo fi guyyaa sagal qabna. Guyyaa 25 qabna. Eshi ja'a kudhanii fi jiini kudha tokkoo fi jiini kudha meeqa? Ja'a 21. Ayaa achitti dongora. Ja'a 21. Ja'a 21 jechuun waggaa tokkoo fi ja'a sagal. Kanaafuu waggaa tokkoo fi asirratti fayyadamuu meeqa ta'a? 1750 ja'a sagal qabna jechuudha. Guyyaan immoo guyyaa asitti guyyaa meeqa qabna? Asitti guyyaa sagalii, asitti guyyaa 25. 25 fi sagalee irratti fayyadamu 34. 34 jechuun immoo ji'a tokkoo fi guyyaa 4. Kanaafuu asitti ja'a kudhan. Kanaafuu deemsa sirriin 1750 fi waggaa 1750 fi ja'a kudhanii fi guyyaa 4 jechuudha. Amma immoo kan ilaallu kan bara 2022 dha jechuudha. Kan bara 2022 addeessa meeqadha yommuu jennu akkuma walitti ilaaltu dhufne 2022 yeroo meeqaaf 28 jennaa jechuudha. Eeshi kana jennaa jechuudha. Kanaafuu yeroo meeqa gaa 8 ta'a jechuudha. 8 baay'isuu 8 afur ja'a qabna. 8 baay'isuu 2 16 22 2 qabna. 8 baay'isuu 2 16 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu 12 irratti 4 8 kun 11 taateetti asitti liqeeffannaa isheenis 0 waan taateef asitti liqeeffannaa jechuudha. Kanaafuu yeroo liqeeffannu isheen kun 9 taateetti isheen kun 11 taateetti 11 irratti 9 isheen kun meeqa 9 irratti 8 tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu 8 geesseetti. Maal jennare 8 baay'isuu waggaa 7. Kanaaf gahee isaa akkuma jedhame waggaa 7 baay'isna kun meeqa ta'e 56 waggaa 56 ta'e jechuudha. Sana booda meeqa tafe? Gahee keenya kan ammoo 1198 immoo 19 irraa jechuudha. Formulaan nuu kennameetiin. Kanaafuu 19 kun immoo yeroo tokko ga'a jechuudha. 19 irraa 9 8 buufachuudhaaf 0 gubbaa dabalanna. Kanaafuu 8 hafte jechuudha. 10 kan ammoo maal goonare? 10 baay'isuu ji'a 7 jennaa jechuudha. Meeqa taare? Ji'a 70 jechuudha. Meeqa tafeera? 8 tafeera. 8 keenya immoo hir'isuu bara kakuu haaraa waan ta'eef hir'isuu tokko immoo inni 7. 7 baay'isuu 11 meeqa ta'e? 77. Kun maalidha? Guyyaadha. Kana gara ji'aatti yommuu jijjiirru immoo ji'aatti yommuu jijjiirru 70 yeroo 30 jennaa jechuudha. Kanaafuu 2 yeroo 2 60 17 ta'a jechuudha. Kun ji'a ta'ee jechuudha. Ji'a guyyaa. Kanaafuu amma walitti daanaa jechuudha. Bara faana waan daanuudhaaf asitti meeqa qabna? Waggaa 56 qabna. Godaatii meeqa qabna? Ji'a 10 qabna. Ji'a 70 qabna. Ji'a 70. Asii meeqa arganne? Ji'a 2 arganne jechuudha. Kanaafuu kun walitti yeroo daamu meeqa ta'a? Ji'a 72 ta'a jechuudha. Guyyaa meeqa qabna? 17 qabna jechuudha. Guyyaa. Kanaafuu ji'a 72 mammaatti jijjiiran waggaatti jijjiirannaa jechuudha. Kanaafuu 72 yeroo 12dhaaf yeroo meeqa?
waggaa ta'e jechuudha. Kanaafuu asitti immoo meeqa qabna? Waggaa 56. 56 ida'u waggaa meeqa ta'e? 62. Waggaa 62 ta'e jechuudha. Guyyaa meeqa? Guyyaa 17 ta'e jechuudha. Kanaafuu warreen kana walitti yommuu idaanu 2022 ida'u 62 innaa jechuudha. 4 8 2 20 2000 waggaa amma kana ta'e jechuudha. Bara 2084 fi guyyaa 17 ta'e jechuudha. 17 ta'e. Bara addunyaa isaa yommuu ilaallu immoo dhaabbataadha ganni kakuu moofaa akkamitti dhufe akkamitti hojjetame isa jedhee takka arga hubattanii immoo dhaabbataadha hin jijjiiramu jechuudha. Hin jijjiiramu. 5,668 kuu waggaadha. Ji'a isa qofaatti daanaa jechuudha. Ida'u 2084 kunis waggaadha jechuudha. Kana walitti daanaa jechuudha. Ida'u gaafa jennu 12 lama barreessine tokko qabna. 7 15 tokko qabna. 7 7,752 ta'a jechuudha waggaa. Yookaan bara jechuudha bara ta'a jechuudha. Amma maaltu na feera? Ji'a keessa kakuu moofaa keessaa ji'a meeqa qabna? Ji'a 10 qofaa qabna jechuudha. Kakuu waraana ji'a qabna? Hin qabnu. Fi jennaa jechuudha. Fi ji'a 10 guyyaa kakuu moofaa keessaa meeqa qabna? 9 kakuu haaraa keessaa 17 ida'uu jennaa jechuudha. Guyyaa kun 20 guyyaa jechuudha. Meeqa ta'a? Yommuu idaanu isaan kun walumaa galatti amma kana ta'u jechuudha. Amma kana ta'u jechuudha. Bara 2022 jechuun addee isaatiin 1752 ji'a 10 guyyaa 26 ta'a jechuudha. Kana yommuu fiddu waggaa 1700 bara 1752 ji'a 10 guyyaa 26 ta'a jechuudha. Daa'imatti kana fakkaata jechuudha. Salphaadha.